السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جنة وردفتو تكينيا بكا جرتني كنا جينا كينيا سناجو. إيه قويا أرى مقالة أدري بيو هارد تركبنا كنو سايبان كينيا مواز دريزيفي كسوما ياسر وجينا ركبنا سعدي ناصر ياسر جامون بكما أكسيجا إدو نعمة تركبنا كونيس أفير راداني أفير أمنيتي دكتور مامي محمد إبراهيم yookaan Dr. Irfan Jaamuu kan beekamu amma biiroo isaatti akka dhaqnee interview goonuu fi isallee jajjabeessuu nuuf cinaa dhaabbannu maal akka hojjechuu jiru nuti laalluu fi warra biraallee laalchisnu afeerraa waan nu godhee jiruuf jecha akkasitti isa biratti argamna gara biirootti deemaa jirra. Akka nagaa isinis idduma jirtanirraa jabaa fi abbaatu jabeeffataa jajjabaadhuu nu ja'anii isiniin jennaa galatoomaa ulfaadha. Haalli kuno baanaara isaa kana fakkaata biiroon isaa waajjirri isaa bifa kanaan miidhagee babbareedeeti jira. Tajaajiloota baay'eetu asirratti barraa'ee jira. Seensaratti argamna gaa isinis mee walumaan nu wajjin jiraadhaa turtii gaarii isiniin jenna. Keessa biiroo maammee kun maal akka fakkaatu Dr. Muhammad Ibrahim Irfan akkamitti akka jiru walumaan kan daawwannu ta'a kuno seenee jira. Assalaamu alaykum Dr. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagayaan nu eedan. Galatoomaa isiniin jenna. Afeerraa gaarii nu gootanii nutilleen afeerraa keessan dhageenyee yeroo keenyarraa aarsaa goonee saahiban keenyaa wajjin asitti argamuuf gammachuu guddoo qabna. Isinilleen baga nu afeertanii ulfaadhaa isiniin jenna. Galatoomaa akkanatti nama fi jabeessuudhaaf jettanii iddoo jirtanirraa yeroo tana yeroo guyyaa sanbataati yeroo namni qonnaa godhu akkanatti yeroo keessan guddeen as dhufu keessaniif hedduun isin galatoomaa. Abshir ulfaadhu. Mee ammaan tana gaggabaabsineetuma waa xiqqoo waliin dubbii goona. Uummanni kee haati isaa fi yaaddee aarsaa meeqa kafalaa jirtu san Dr. Irfan maalirra akka jiru akkasii hubatuuf gaafii tokko tokko kaasnee waliin dubbii goona. Mee sadarkaa tokkoffaa eessatti hordofe Dr. Irfan eessatti hordofe? Barumsa kiyya kutaa takkaa hanga saddeetii irraa hanga 12tti afanii baradhee sadarkaa tokkoffaa mana barnootaa madrasa Salaam magaalaa Walee akkasuma madrasaa Sheekh Ahmad Haroomayaa fi kutaa sagalee 12 mana barnoota jadiida yookiin maadan Nuur jedhamuun beekamu Dirreedawaatti. Abshir galatoomisin jecha mee mooraa hoo eessa turte mooraa kam deemtee sadarkaa barnoota olaanootti hordofte? Mooraa Haramayaa Yuunivarsiitii Kolleejjii Fayyaa Asxaaraa kan argamutti barumsa meedisinii yookaan kan meedikaal kana isaan baradhee isa kanas kan baradhee waggaa 7 baradhee akkuma achirraa eebbifamee asumatti hojii kiyya jalqabee eebbifamee torbee tokko otoo hin guutin Joglaa Hospitaalitti achumatti hojii jalqabee yeroo ammaan tanaatti garuu haakima caffee kutaa yaala tasaa harmee kan jedhamu Irfan Special University Hospital yookaanis haakima caffee jechuudhaan kan hawaasni keenya beekutti hojjechaa jira jechuudha. Iddoon hojii achi ture jechuudha. Hammam takkaaf turte iddoo hojii kana? Waliigala ammaan tana waggaa tokkoo fi ji'a 8 akkas ga'eetiin jira eegaan hojii jalqabee amma egaa kanaan alattillee haakimoota dhuunfaa kan akka haakima waliigalaa Harar Jeneraal Hospitaalatti sin hojjedha kolleejjii adda addaa illee barsiisuu irratti argama Harar Health Science College yookiin Nursing Schoolatti illee barsiisaa jechuudha. Mooraa saayinsii fayyaa kan Harar kanarraayis sadarkaa sagantaa barnootaa ni qabdaa jechuudha. Abshir galatoomisin jecha gaafii keenya bifa gaariin nu deebisaa jirta. Mee Dr. Irfan karoora akkam qaba? Yeroo ammaattis ta'u yookaan fuula duraafis akkamii karoora irraa maal yaaddee jirta? Karoora fayyaa daayirekshinii gama fayyaatiin walumaan barate kanarratti bal'inaan hojjedhee hawaasa kiyya jijjiiruudha. Tokkoffaadhaa hawaasa kiyya ammarraa jalqabee waa'ee fayyaa kanaa yaadee kilinika kanaan banee kilinikni kun waan hedduu of keessaa qaba. Home based care jechuudha fi akkasuma medical consultation waan jedhamu of keessaa qaba. Home based care jechuun yaala fayyaa kana namoota hanga mana isaanii deemanii wallaanamu kan danda'e as nu bira dhufaa kan kana bira dabalee mana isaaniitti illee dhaqanii wallaanuudhaan yaala barbaachisu kan nu laata jechuudha. Hungaa waan hawaasa kiyyaaf hojjechuu qabu keessaa isii tokko ture kana caalaas fuula duratti barumsa fayyaan ispeeshaalaayiz godhee akkasitti hawaasa keenya caalatti tajaajiluun barbaada. Home based kun mee maal ta'uu isaati tarii uummanni keenya home based kana oguu nuti dubbannu sagaleen dhaga'uu danda'a.
home based kun ammoo maal akka taate warroonni hin beeknes jiraachuu danda'ani. Home based jettee hundeessite maal jechuu barbaaddeeti mee? Jalqaba kilinika namaatu barbaadee itti dhagaa. Iddoo inni jirutti kilinika barbaadda. Garuu iddoo inni jirutti kilinika barbaadda ture. Amma maali doktorrii fi narsiin mana dhufanii namoota mana yaalamuu barbaadan haala isaan barbaadanitti mana firaasha isaanii rajisanii algaa isaanii rajisanii akka yaalaa akka jechuudha. Home based jechuun kana wanni isaa adda godhu jechuudha. Nama dhukkubsateetu gara mana yaalaa deema ture akkasiin beekamaa aadaa biyya keenyaa keessatti immoo isin irraa adda gootanii akka ogeessa fayyaa ta'uudhaa wajjin gara nama dhibamee deemtanii isaan gargaartan. Mana isaaniitti akka gargaaramu wanni barbaadamu achitti marmaraan wayii yaalli isaaniif taasifamu hundinuu laaboraatoorii dhiininis achumatti irraa fuudhamee yoo mana yaalaa dhufee ilaalamee wuxxeetiin isaaniitis manuma isaaniitti akka itti himamu jechuudha. Wanti hundinuu mana isaanii tajaajilli akka godhamuuf jechuudha. Okay, galatoomii Dr. Muhammad Ibrahim maqaa guutuu keeti. Irfaan Dr. Irfaan jaa as gubbatti. Mee Dr. Irfaan maqaan kunoo maali? Eessarraa keetii moggaafame? Iccitii maqaa kanaa maali? Dhugaadha namni hedduun maqaa ilma kiyyaa jee yaadus danda'a. Garuu inni maqaa ilma kiyyaa miti amma duraan ilmoo illee qabu inshaallah fuula dura dhufa. Maqaa kana nama na jaalatuun hawaasi. Maqaa kana egaa yeroo nan barataa turetti maqaan kun kan namu ga'e innis maqaa qoosaati jechuudha. Kanaaf jecha maqaa kanaan waan hedduu jaalatuuf jecha maqaa kanaan kilinika kiyyallee moggaasee. Maqaan iccitiin inni qabu kanumaa jechuudha. Maqaa namni jaalatu siif baase siif moggaase. Sababa namni jaalatu siif moggaaseef atis maqaa kana maqaa dhaabbata hundeessitee kana gootee jechuudha. Galatoomii. Akkasuma egaa obboleeyyan keenya kunis nama suduuba jiru ogeessa fayyaa kan lafaa dhufaa jiru Saadii Naasir Jaama saahiba kiyya magaalaa Godaa irraa afeerraa kee dhaga'anii si daawwachuuf warra dhufan keessaa isa tokko. Isaan mee akkanatti nuwaa waliin qindoomanii akkasuma injiinar Muwaaz Idris Jaama kunis Haromaa Yuunivarsiitii damee Meen irraa bahee mee ijoolleen tun akkanatti si jajjabeessu asitti argamuuf gammachuun si dhaga'amu maaltu jira? Kana duraas nama hedduu si biratti argamu ture. Fuula durallee si biratti argamuuf teenya. Maal si dhaga'ama gammachuun? Gammachuun guddaan dhaga'ama. Namni tokko nama kan jaamu namaa yoo nama hin qabaannetti namaa miti. Namni qabeenyaas waan hunda caala. Anaaf hedduu gammachuu guddaan dhaga'ama. I'm proud of them. Isaan gabaachuu biyyatti hedduu gammachuu. Abshir. Yaasar akkami mee ati obboleessa kee yookaan dursaa kee Dr. Muhammad biratti argamuuf guyyaan irraa siif akkami mee akkami ilaalta? Gammachuu guddaadhaan dhaga'ame baay'ee maaliif namni nuti qabnu nama guddaa waan qabnu gatii isaa beeknee biratti argamnee waan hundaa'u cinaa dhaabbachuudhaaf nuti karaa dandeettii qabnu hundaa'u si cinaa dhaabbannaa hin jira. Si cina jirraa jettan jechuudha. Sanii ulfaadhuun siin ja'anis yaamina obboleessa keetii dhageessee asitti argamuudhaaf. Injiinar Muwaaz ati oomee akkam jetta? Anis wallahi dhugaa dubbachuudhaaf gammachuu guddaatu kan dhaga'ame. Ammaas san gubbaadhaan akkaan ani gammadu na taa'e wanni inni qabatee gama hawaasa keenyaa argaman waan addaa tokko beekee waan asiin dura jechuun hawaasa keenya keessatti hin beekamne waan haaraa fidedha. Hawaasni keenya immoo gatii waan kanaa sirriitti hubachuu qaba jedhee yaada. Waan kun maalii haa waan haaraa akkuma inni haaraa hin taphatti illee nu ibse namni hedduun duraan amma mana hospitaalaa dhaqu amma nama qaamfatu jira fa'aa nama deemee mana yaalaa san dhaqee wanna jechuun namni fa'aa maal naan jaadhifumaa gochuu hawaasni keenya namni tokko tokko jechuudha. Amalli nama adda addaa miqaamsii fa'aa qaba. Garuu immoo inshaallah rabbii gaditti hin namu yaada haaraa kan ta'e namoota akkasiisanis namoota bahanii hospitaalaas dhaquu ta'e warra qaanfataniis ta'e warra dhaquudhaafis dandeettii hin qabne taate inni immoo karaa mana isaanii deemee jechuudha yaaluudhaaf dhufee jira hedduu galatoomuu qaba waan akkanaa kana yaadee aayidiyaa hin jirre kireet godhee hommuu isaatiif kan hedduu takkaanis hin qabadhe hedduu galatoomiin isaanii jechuu barbaada. Abshir atis ulfaadhoo. Hordoftoota keenya galatoomaa ulfaadhaa isinis jabaa fi abbaatu jabeeffataa bakka jirtanitti chaayinaala keenya kana sabskiraayib godhaadhaa gara tiktookaatiinis Dr. Irfaan Jaatii hordofaadhaa akkasuma wal jajjabeessinuu isiniin jenna. Egaa akkuma isiniin jechaa turre haalli daawwii biiroo Dr. Irfaan kana fakkaata. Wanni isiniin jennuu jiraate obboleeyyan keenya bakka jirtanitti jabaa keessan jabeeffadhaa wal jajjabeessaa isiniin jenna ulfaadhaa isin jaalanna. Lakkoofsi bilbila isaa
duwwaa 923 95 64 44 duwwaa 9 duwwaa 6 83 33 duwwaa 9 kan dhuunfaa yookaan moobaayila irratti qabatee deemu yommuu ta'u bilbilli biiroo ammoo duwwaa 25 12 54 66 21 22 bilbiluudhaan asiin na dhukkuba achiin na dhukkuba dhibee kanaan na jira jettanii osoo hin qaanfanne dhukkubni bakka kaanii bee bakka gaafa bakka kaanii bee kaanii fixatee jira oromoon akkasii kanaaf waanuma fadhiyoo taanaan bilbiltee hello Dr. Irfan jennaan Irfan si gubbaa jiraan siin jaa ulfaadha. Egaa hordoftoota keenya ammallee dhaamsii isiniif qabnu akkuma tikfetti jira inni dhuma maal fakkaata paakeejiin fayyaa jalqabu isaati. Dr. Irfan Gawaan Aaree hedduu qabatee dhufee jira. Namni yeroo dhukkubsatee gara mana yaalaa deema immoo ogeessi fayyaa gara mana maaliif hin deemne waan jaamu itti hojjechuudhaaf nu barsiisee akkuma jirutti ammas paakeejii fayyaa jalqabee jira. Paakeejiin fayyaa kun maali? Birrii baaftee akkuma gartee paakeejii intarneetaa bitannee bilbila keenya irratti itti fayyadamu san birrii baaftee ji'a ta'uu danda'a, ji'a 2 ta'uu danda'a, 3 ta'uu danda'a, waggaallee ta'uu danda'a. Birrii baaftee bitattee nageesii yookaan waraqaa fudhattaa waraqaa eega fudhattee dooktorri sun akka dooktora keetiitti jechuun dhibee kee xiqqaa hanga guddaatti si hordofuufis tajaajiluu danda'a jechuudha. Kanaafuu paakeejii fayyaa bitachuunis danda'amee jira isin jenna ulfaadha. Asirrattis beeksifni afaan Harariitiin yookaan afaan Hadariitiin godhamee jira. Afaan hundaanuu kareefu san afaan Oromootiin godhame. Amma immoo kan isin daawwachiisaa jirru kun afaan Harariitiin godhame. Akkasuma afaan Amaariffaanis ni jira. Walumaa gala nugaa kun diriirfamee jiraachuullee baatu yeroodhaaf kunis afaan Amaariffaatiin kan godhamedha. Namni hundinuu bifa gartee irraa hubachuu danda'utti akka irraa hubatuuf afaan baay'eedhaan qophaa'ee jira. Kutaan yaalaatis kunoo kana fakkaata. Yaalii irratti argama dooktorri maashaallah jazaakumullahu khairan jabaadhu baga keenya taatee jennaan. Bifuma harkaa jirtan kanaani yaala gaggeessaa jira hunoona. Warreen fagoo jirtanis yaadaan nu bira dhaabbadhaadha. Warreen dhiyoo jirtan kan hanga ammaa dhuftanii daawwattanii isa jajjabeessitan galatooma isin jecha kan gana dhuftanii jajjabeessuuf yaada qabdanis dhuftanii akka jajjabeessitaniif bira dhaabbattan isin afeerraa ulfaadhaa galatooma.